It's my السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا أبدي أب أكم جرت النجافة يادا برنون خينيوا أرى باي برنوتا أو كاتا واي في شبكة لكو رقم سري خيسات باب التاني نسنجر سيسا سندورا غرو هردفتوتا ديا يوتيوب أبدي أب خجو قنا سنتانيتي سبسكرايب غوتاني غلطو مادا خراب برنوتا خينياتين ديبيا درا أس شبكة خايسين خايسة يرون دفتني كان بنتني بودا شبكة أما فكينيا إنه كون خايسة جرا إنه كون كونكت جي جرو خانا أكنمتي وقتا كأكنت كليك غوتني أكنت تقوى سيني دفع سورة إسا خانا كافتني يجو سورة إسا خانا وري شبكة وري أندرويد هواوي أركاكبو قباتنا راقد ديفتني تما أكنا كافتني وري مو اندرويد خان harkaa qabu galaxy samsung harkaa qabu cinaacha kana lama wali qabdanii baaftanii jechuudha. Paaswordiin silaa isa kana as keessa jirti, bakka tana keessa jirti. As keessaa baafachuudhaaf appilikeeshina seentanii isiniin garsiisa. Kana hudduu dubaraa deeftanii suuraan amma kaaftan tun gileerii keessa jirti. Achii baaftaniiti seentanii appilikeeshina kana seentanii jechuudha. Play Store keessa jira. Play Store keessaa buufattanii yookaan linkii viidiyoo jalan isinii kaa achirraa buufattanii akkanatti seentanii oggaa akkanatti isinii bane akkanatti oggaa isinii bane dhuftaniiti bakka silaa gartee suuraa tanarraa bakka tanarra dhoytanii bakka suuraa tana iddoo adda isiniin baatuunsaa bakka tanarra bakka suuraa ta silaa sadaffaa tanarra dhoytanii oggaarra dhoytan booda isarratti oggaa dhoytan booda gileerii keessa isin geessaa gileerii seentaniiti suuraa reefu iskiriinshoot gootan san bakka kana jirti jechuudha. As dhuftaniiti akkana bantanii tareef iskiriinshoot gootan san paaswordiin as keessa jirti. Paaswordii as keessa jirtu baafachuudhaaf dhuftaniiti raayitii gubbaa tana tuyxanii jechuudha. Bakka tana raayitii jirtu tana tuyxanii jechuudha. Raayitii gubbaa tuyxan akkanatti isinii fida. Akkana gad harkiftanii garaa wal akka deebiftan akka gartee paaswordiin keessaa baatuuf ganda hanga kana laal akkana garaa wal akka deebiftan. Garaa wal akka deebiftan booda start hajuu gubbaa kana tuyxanii start hajuu kana tuyxanii startii eega tuyxan booda paaswordii fi wanni hundi kanatti isinii baatii jechuudha. Paaswordiin reefuun tana achi moobaayila wanna wifi san keessa jirtu haala kanaan isinii baatii jechuudha. Maqaa wifi inni itti hidhamee fi kuni maqaadha. San booda wifiin kana san booda raqam sirriin kanaa jechuudha. Paasworda hajuu kana akkasitti itti fayyadamtanii hordoftoota kiyya galatoomaadha. Subscribe godhuu hin irraanfatinaa. Abdii app subscribe godhuu hin irraanfatinaan isiniin jaa. Fayyaa ta'aa galatooma. Warri gaafii biraa qabdan komentii jala naa kennuu dandeessanii.